Tolega qabxiin tokko akkuma jalqaba dubbanne turre qabxiin tokko faani dhaloonni yeroo hin beekamne yeroo beekamu qophaa'anii awwaafoon isaanii dhiisu. Awwaafoon isaanii dhiisu. Jaarraa keenya keessaa wanti qalbii namaa jireenya namaa mo'atu awwaafoon ofii mo'uu dadhabuudha. Mee tokkoffaa Phexros boqonnaa 4 lakkoofsa 1 Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 24 kan jiru sagalee waaqayyoo gubbaara sirriitti perfektii isaa argachuu dandeessa jechuudha. Galaatiyaa boqonnaa 5 24 kan argannu waa'ee yaada fooniif yaada awwaafoon kana awwaafoon maal akkana ta'e Phaawulos sirriitti cimsee warra Galaatiyaa kanatti hima. Innis yaadi foonii mul'ataadha jedha. Innis alalummaa, xuraa'ummaa, yaadaan gargar cabu, weennoo, machi, albaadhummaa wantoonni akkasii kana Phaawulos lafa kaa'a Galaatiyaa kana keessatti. Kanaaf dhaloonni yeroo hin beekamne yeroo beekamu qophaa'an foon isaanii mo'u. Buleessa koo buleettii koo sagalee kan dhagaa kan jirtu ati gurra keessa qabadhu waan sitti hima. Yeroo hin beekamne yeroo beekamu qophaa'uudhaaf awwaafoon keetii mo'adhu. Foon haadha waan baay'ee barbaada, waan baay'ee awwa. Utoo kun ta'e utoo sun ta'e utoo kun raawwatu utoo kun ta'e utoo bakka waa meeqa keessa oola, waa meeqa kajeela, waa meeqa barbaada. Garuu akka yaade sanan ta'uuf akka barbaade sanan ta'uuf maali jennaani har'a yoo ta'eef iyyuu barbaditti geessa, du'atti geessa. Kanaaf yeroo hin beekamne qophaa'uun, yeroo hin beekamne yeroo beekamu qophaa'uun awwaafoon ofii ganuudha. Awwaafoon ofii ganuudha. Yaada mataa ofii ganuudha. Guutummaan guutuutti yaada waaqayyoo keessa seenuudha. Addunyaa afuuraa keessa seenuudha. Dubbii waaqayyoo keessa jiraachuudha. Yoo kanan taane ta'e nuyi angi milkaa'insa keenya muraasa ta'a. Angi deemsa keenya, angi galma gahinsa keenya, angi fiixaan bahinsa keenya muraasa ta'aa deema. Gadi hir'ataa deema jechuudha. Kana hundumaa jala ooluudhaatiif maal ta'uu qabna? Awwaafoon keenya mo'achuu qabna. Awwaafoon keenya dhiisuu qabna. Yeroo tokko namoonni akkas jedhu garaan koo ishiin tokko akkas jedhi naan jettu. Ishiin tokko immoo akkas naan jetti garaan lama jiraayi tokko garuu yaada meeqa jira lama. Innis yaada maaliiti? Yaada hafuuraa fi yaada fooniiti. Yeroo tokko namoonni yaada foon isaaniif mo'amanii yeroo ayyaana waaqayyoo keessaa bahan, dubbii waaqayyoo keessaa bahan, akeeka waaqayyoo keessaa bahan, waamicha waaqayyoo keessaa bahan ni agarra. Mija kana gala ooluudhaaf immoo ani bishaan maal ta'utu nu gubbaa jiraata, dammaquutu nu gubbaa jiraata. Yeroo hin beekamneef yeroo beekamu qophaa'uun anaaf isin gubbarraa eegama. Kanaaf isa lammaffaan isinitti hima. Yeroo hin beekamneef yeroo beekamu qophaa'uu qabxii lammaffaa dhaloota ka'umsaa fi ga'umsa beekan ta'u. Dhaloota ka'umsaa fi ga'umsa beekan. Egaa dhaloonni ka'umsaa fi ga'umsa beekan kun dhaloota yeroo hin beekamne keessa ta'anii yeroo beekamuuf qophaa'an. Yeroo beekamu keessa ta'anii yeroo hin beekamneef qophaa'an. Isin galaadhaa yeroo beekamu keessa jira. Guyyaa har'aa kan nan beeka keessan jira. Waan yeroo kun amma bokkaan roobaa jira amma fakkeenyaaf naannoo keenya kanaaf bokkaan rooba. Garuu waan nama garramu boru waan akka ta'u hin beeku. Amma har'aa as taa'ee boru waan ta'u sana yoo qophaa'uu dhabaadhee borii koo sanatu bada, galgala koo sanatu bada, sa'aatikkatu na harkaa bada, jireenyatu na harkaa bada. Kanaaf maaltu na gubbaa jiraachuu qaba yeroo hin beekamneef yeroo beekamu qophaa'uun ka'umsaa fi ga'umsa warra beekan irraa eegama. Seera uumamaa boqonnaa 22 rakkinni itti dhufu iyyuu Abrahaam qormaanni waaqayyo biraa itti dhufu iyyuu ani akkamitti namni caakoo kana dabarsee aarsaa godha akkamitti dabarsee qalaa akkamitti iddoo asaatti geessee dhiyeessa sila akka kun argadhe waan hin agalee min argadhe miqaa tokkotti waan qabaa hin jenne Abrahaam. Ka'umsas beeka ga'umsas beeka. Yeroo tokko rakkinaa hin eeganne gooftaa bakka maallaa godhe waggaan bakka naan ture mana isaa jedhe waggaan bakka naan deebi'aa ture waggaan bakka naan hojjechaa ture waggaan bakka waggaan lakkaa'uu dhimma miti. Bakka qajeelummaan akka ulfina waaqayyoof irratti eeggachuu yaada waaqayyoof jiraachuu sagalee waaqayyoof jiraachuudha malee warra duraa keessaa booda kan ta'an warra boodaa keessaas dura kan ta'an jira nama caala. Naaf dhaloota ka'umsaaf ga'umsa beeknu haa ta'u. Rakkinni ammam jabaabsitti dhufuu danda'a. Amma ati dadhabdu, amma sammuu kee ol ta'u. Amma malaa fala dhabdutti, amma waan jettuu fi waan gootu dhabdutti rakkinni sitti dhufuu danda'a. Sodaa sitti dhufuu danda'a. Isaan gadhiiftee odeemte immoo jireenya dhabdu. Si galaadhaayi. Isaan gadhiiftee bakka kana booda maal ta'e akkas ta'e jennaan ciao raawwate milkaa'insi kee. Yeroo hin beekamne yeroo beekamu qophaa'e. Sagaleen kun waan hundumaa keeti bakka.
dubbinku ijaaraa jireenya kee galmaan ga'iisa fiixaan ba'iisa kakuu kee kan ta'e sagalee kana atumti nama dhagaa jirtu atumti nama dubbii kan dhagaa jirtu kun kanaaf ka'umsaa fi ga'umsa beeku kiristaanni waan sadi beeku qaba waan sadi tokko eessaa akka ta'e lama eessa akka jiru sadi eessa dhaquudhaaf akka deemu amma kana beeknetti bakka dhuftatti deemuu hin hafu yoo kana beekte garuu milkaa'insa keetu fagoo ta'a gammachuu keetu fagoo ta'a galma gaarii qabu waaqayyo si haa gargaaru waaqayyo nu haa gargaaru kanaaf yaa obboloota koo yeroo nu itti yeroo beekamu akka teenye yeroo keenya balleessuun qalbii keenya miinu yeroo baay'eetu jira kanaaf dhaloota yeroo beekamu akka taanii yeroo hin beekamneef qophaa'u ta'uu akka dandeenyu gooftaan nu haa gargaaru amma kam aadde sitti jabaachuu danda'a rakkinni jabaachuu danda'a gaddi jabaachuu danda'a wanti kam sitti jabaachuu danda'a garuu jabaadhu jabaan tokko dhufee si jabeessa Jesus Marati vene me da baga badana ma ko baya bora baga trebe de vene me jeni mi kilara badana ma sunda brade day hallelujah kana jabada foto amma yero be kam kiya jirra araka aisha ka jirtu beetan deeqa kanatti aane dhufuti garuu malaka kan beektu daqiiqa kana boodi malaka baad dhufu beektu kanaaf kana qoodudhaaf immoo dhamma yeroo hin beekamu qophaa'e carraa keetu gaarii ta'a galgala keetu gaarii ta'a borii keetu bara keetu gaarii ta'a kanaaf asitti maayira kanaaf yaa michuu yaa sabanana ka'umsaaf ga'umsa beekuu akka dandeenyu gooftaan nu haa gargaaru qabxii ittaanu yeroo biraatti fufna suma gubbaatti gooftaa galateeffadha Maradi vene me jene me gilu barabada nama sunda bora bagat rebe de vene me la barabada dia maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin dhaloonni kun yeroo hin beekamne sanaaf guyyicha hin beekamne sanaaf sa'aatii hin beekamne sanaaf qophaa'uu akka danda'an of qopheessuu akka danda'an jireenya isaanii qopheessuu akka danda'an bultoo isaanii qopheessuu akka danda'an of aadessuu akka danda'an update ta'u refresh ta'u akka danda'an በኢየሱስም አርኡም ሰበከናፍ አርኡም አሎታ ከናፍ ሃዶ አሎንነም ሚዲያ ከናር ጋር አሎንነም ኢላላነ በኢየሱስም አማጀል ቀበን ያረፈሙን ሻኒ ፈቶ መንሳኒ ድሬኝ ሻኒ አማ ጀልቀበ ሃሃረፈሙ እጋይስኒ ጆለ ዱከናምቲ ጆለ ኢፋት ጆለ ጉያት ገደኑን ጀት rakkinni saba kana booddeetti akkan deebine biyyi lafaa booddeetti akkan deebine rakkinni booddeetti akkan deebine qabaanamaa booddeetti akkan deebine ulfinni foonii isaa mo'ee booddeetti akkan deebine Yesuusif ammaa kaasanii mo'uu danda'an rakkina mo'uu danda'an biyya lafaa mo'uu danda'an humna cubbuu mo'uu danda'an humna maqaa kee Yesuusin harkaa mo'uu danda'an darbanii deemuu danda'an tarkaanfachuu danda'an galma yaadame ga'uu danda'an balbala ati bantom tutun chufin hulatitti bantom tutun chufin kananatitti bante baname sanifaaf hulanatitti bante baname sanifaaf be Yesuusin baname sanifaaf ulfina caalut tadarban biya caalut tadarban jireenya caalut tadarban kara caalut tadarban Jele bede vene me la bagaba dana magatra di jene me la bradia lura vano sakoba ya bora batene me de bedeni mi kilara la badana maya in covanta ivra sele benta la barabora bagatra di genia wile benda no soko kotoboro botene me le bede bene me jeni mi gilu barabana makobratia humnati ka olichan barabaye da biyila vakan sibide ulfinni biyala barakkinni kan sibide argachun abu kan sibide arajal qabi moy ulfina fonke moy wansi moy biyala fasi moy Kristosif mu'ami jirat fula Kristos de debu tande amma jal qaba bageta ba Yesus simbra cirera simbra wan ciramu qabu rakkina ciramu qabu ippina ciramu qabu simbra irera humna ika orichan moichar gadda humna sagale waaqayyo darba deema galgalli kesan abbaredu dhaloota qophaani Kristos eeggatu ta'a yeroo imbeekamneef yeroo beekamu qophaa'uu danda'a rakkina sana keessa ba yaada sammuu keessanii mo'adha waaqayyo isin wajjin